asoosama caalaan karaa bade kutaa sadaffaa waliin itti dhiyaadha waan inni irra ga'e walumaan ilaalama. Caalaan eega mana barnoota irraa galee qubee barnoota irraa galee hojii akkuma warra isaanii hojii qonnaan bultootaa irratti bobba'ee qonnaan bulaa waan ta'eef warri isaanii hojii eegalee innis jaalallee isaatii wajjin wal qunnamaa kana bilbilaatiinis akkasumatti jireenya isaa oofachuu eegale. Jaalalleen isaa mataan barnaa kutaa 11 waan qaraatu innis jaalallee biraa akka qabdu inni hin beeku ture. Jaalalleen isiidhaa bara itti aanu yuunivarsiitii waan deemuuf innis isiidhaan wal maratee yuunivarsiitii deemeeti jira. Iftuunis isa lallaaffisaatuma jirti. Warri isaanii mucaa kana itti laffa'anii waan barsiisaniif baay'ee gaddanii waan jedhaniis wallaalaniituma jiran. Caalaanis waan biraa yaadaati jira. Innis wanni inni yaadu takkaa isii fuudhee biyya tanaa ba'u takkaa biyya tanarraa baqachuudha. Jireenyi addunyaadhaa akkuma oliif gad akka nama kubbaa gamaa gamana dhiituu waan ta'eef jireenyis itti taphachuu eegale. Warra isaaniitiinis wal mari'atee warri isaanii waan akka qalleeyyii ta'aniif kolleejjiillee qaraasisuu hin dandeenye. Innis abbaa isaatiin wal mari'achuudhaaf qophii xumuree abbaa isaatti dhaqe. Abbaa kiyya caalaan abbaa kiyya akkanaati barra yoon biyya alaa deemee ja'aan caalaanis caalaa kiyya biyya alaa tamnaa deemuudhaa deemta ilma kiyya ani fiifuu dhalaa keessatti jarqadheesi tokkichaa kanaa ichan daraa deemta ilma kiyya laffeesi barsiisullee asumanaa jiraachuudhaan fedhaa barra waan takka yaadini asumanaa ta'e isaati eeysan irraa deemta ja'aan abbaan caalaatiif abbaa kiyyaan jireenya akkanaa kana jiraachuu hin danda'uuti deemee jireenya kiyya fooyyeessuun barbaada ja'aan caalaanis innis abbaan isaa waan akkanaa kana waan hin jaalanneef hundaafuu ati ilma kiyya wal marina galgalummaa ta'eetiiniisi wanni kanaa hin jirtuuti achumana irraa dhaabee waan akkanaan barbaadaniiti ja'aan abbaa caalaatiin. Caalaanis jireenya isaa waan asii yaadaa jaalallee isaatiinis akka wal mari'atuuf qophii xumuree innis akka barnoota isii dhaabdee kara biyya alaa wajjin imalan itti haasa'aa ture. Iftuunis jecha kana waan hin ayyamneef waan kara guru wallaaleem haadha isaatti galanii abbaan isaa eega mana gale booda yoo amina goola marroon tono himaatu biyya alaatiin deemu naan juuseeta ja'aan abbaa caalaatiin. Maal jettee abbaa caala biyya alaatii maal naa godha jettiin haadha caalaatiin. Akkuma si dhibde na dhibde qawaa biyya alaatiin ni godhu wayii nan beekaare guyyaa kana akkana jaati mucaani abbaa caalaatiin. Caalaanis hoggaa kana ala jiraa alaatti ol seeneem. Mucatti akkaan jeeti eessa deemuudhaa deemta wanni abbaan keeyyuu hunduu yoo taate sumaatu kana jeeni jettiin haadha caalaatiin. Bara hammaa biyya dhugumaatiyan biyya alaa tana deemuurraa hin qaba ja'an caalaanis. Adiiftee deemu manna antu'ee biyya ta'eeti sanboota biyya alaa deemta malee anumaa jiru biyya alaa deemtu jettiin haadha caalaatiin. Caalaanis
inni wanni itti jirtu waan biraa taateef hiriyoonni isaatiis caalaan barnoota qubee jechaa waan qubatti laataniif caalaan jireenya kana keessatti wallaaleetti jira. Innis waa lamaatu isa dhibe. Jaalallee isaa dhiisee biyyaa ba'uunis isa dhibde. Jaalallee isaa fudhatee deemuudhaafis jaalalleen isaatis barnoota irra waan jirtuuf fayyamuu fi waan hedduu fakkaatu. Innis jaalallee isaatiin wal tahuu akka danda'u waa yaadu. Kutaan sadaffaan akkasiin gadi argitan kana fakkaataa seenaan caalaadha. Hanga kutaa afuraffaa qabannee walitti dachaanuu galatooma. Hordoftoonni boonsaa ornaanii waan nu dhaggeeffatanii galatooma. Boonsaa ornaanii subscribe like share godhuun nu gargaara. Hundi keessanuu uffadhaa horaa bulaa geebanaa isiniin jenna. Ana obboleessi keessan boonsaa haamil like share godhuudhaaf miidiyaa keenya jajjabeessaa. Waan isin barbaadan nu gaafadhaa, waan dandeenyus isiniif bashannanaaf waan dandeenyu hunda isin barsiifnaa. Like share godhuun koomentii irratti yaada barbaadan nuuf kenna.